TV Oromo TV Dinni bara dheeraaf amantiin nu goolee kutaan nu akaawee hidda dheereffatee gufuusaa kakaa'ee fuuldura dhaabbatee quba nutti qabee quba nutti laatee dhiiga sabaa xuuxee garaasaa guuttatee hin dandeessu jedhaa hin dandeessu dhiisi hootaa fi dhaloota diinaddaan hin baasu kutaaf amantiitiin Oromoo daangessu gonkumaa mi'eessee summii nu nobaasu gonkumaa mi'eessee summii nu nobaasu. Ya utala laga silala naluni na gudum figala malo garantiko yo samirgangale wanjo siragole tutukera mase rase biyakase kerona fikare dalota guddise sadarka qabsoda kitilan olkase adunya mulise gagababdu kunche kolada chujra gabak banufte bahadi hanufte ufte jolle wabo kero fikeranti lolama chujre Lenchichidina garaninu Hoggana sidame rekab sojrue Lenchichidina garaninu Welisa sidame bakka wabondrue Ya kero fikare Ya utala laga Silala nalali Na gudum figala Malo garantiko Yo samirgangale Wanjo siragole Lenchichidina garaninu Hoggana sidame rekab sojrue Lenchichidina garaninu Welisa sidame bakka wabondrue Odessa Babura Keroda Odessa Odessa About to offer Odessa Odessa Yanta Sabadurse Odessa Odessa Yobiri Barfa Odessa Odessa Mora Sapontata Odessa Odessa About to offer Odessa Odessa Dina Kerobo Besa Wobondenjabes Wobonduru Gamesa Formati Sajabes Rakab go farek Wobonduru Gamesa Formati Sajabes Odessa Jalamu kakotto Odessa Buza babbafate Odessa Kiyuma na chabsu Odessa Durira barate Odessa Hagugi nolchu Odessa Dagagara kae Odessa Galisa niga Odessa Wobo waltambe Odessa Dina kerrobo besa Wobo hundenjabes Wobonduru gamesa Formati
saadabees rakab goofaree wobonduru gameessa furmaati saadabees furmaati saadabeessa Odessa dinni durudina Odessa agartuu ishee jaamsa Odessa gabroon fataa tiksee Odessa goobana baay'isa Odessa aangoof baralchiisee Odessa tooftaa mijeessisa Odessa numaan dibbee dhahee Odessa numaan nu balleessa Odessa Dina kerro bobeessa woboo hundeen jabeessa wobonduru gameessa furmaati saadabeessa rakab goofaree wobonduru gameessa furmaati saadabeessa Odessa Garari rambetu Odessa Gala gerro nyati Odessa Kabang gutu Odessa Harra barerati Odessa Garari rambetu Odessa Gala gerro nyati Odessa Jira lentichiko Odessa Mafitti morati Odessa Dina gerro bobeessa woboo hundeen jabeessa wobonduru gameessa furmaati saadabeessa rakab goofaree wobonduru gameessa furmaati saadabeessa Irbuu qabsaa'ota turree ishee ganama tokkummaan tiksee hiikaanis ni neega galmi yayyabame lafeen ijaarama rakab goofaree naamuchi taagamaa dabaana jessisiis hafteen abdubooree Jacobi somseen Oromoo sirbisiis hafteen abdubooree Jacobi somseen lammii koo sirbisiisa gaareen dhiigobooree irbuu qabsaa'ota turree ishee ganama tokkummaan tiksee hiikaanis ni neega galmi yayyabame lafeen ijaarama rakab goofaree naamuchi taagamaa dabaana jessisiis hafteen abdubooree Jacobi somseen Oromoo sirbisiis hafteen abdubooree Jacobi somseen lammii koo sirbisiisa Irbuun seena waadaa kanarraa yoom maqe lafeen gootota qabsoo bilisummaa Oromoof wareegamanii na haa waraanu Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa akkasumas ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa baga jiraattan. Jaalanne atis baga jiraattee amajjii bara 2021 illee guyyaan darbuuti baga geesse jaala kiyya. Ayyee ulfaadhaas illee baga geessanii Jaal Marroo miidiyaa irratti oduun deddeemu jira. Jaal Marroon du'eera jedhanii hedduu ololuu amajjii tokko yeroo guyyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo kabajan viidiyoon agarsiisu eegga faca'ee boodallee sobadhaa isa fakkeessan malee Jaal Marroo miti. Jaal Marroon du'eera jedhanii haasa'u. Egaa kunillee waan hedduu irraa haasuuf nullee ta'uu baatu garuu maalidha ololli
hamma kana ga'u sobni hamma kana ga'u akeekni isaa maalidha jettanii yaaddu maal of duubaa qaba? Jaallatee egaa akeeka isaa warrumaa sobutu beeka ammoo ani lubbuu qabaa inum jira dubbachuu jira kunoo wayi ekeraa kiyya hin taane anuma ammoo warruma ololu kanaaf dhiirneetu garuma hojii fi gaaffii biraa yoo qabaatte sanuma fufne wayyana fakkaata. Kabiraa jechuu danda'u hin qabu lubbuun jiraayyee hin gaafane caala. Hayyee baga jiraattanii mee yeroo ammaa kana wanni waraana bilisummaa Oromoo keessatti deemaa jiru haala nama abdachiisuuf nama gammachiisudha. Waraanni bilisummaa Oromoo maalirra jira? Hamilee akkamii qaba? Guyyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo akkasumas eebba ilaalchisees ta'ee karoorri bara haaraa fi hamilee akkamiidhaan socho'aa jira waraanni bilisummaa Oromoo? Hayyee fayyaa ta'ii amajjii tokko bara 2021 waraana guutuu waliin illee ta'uu baatu waraanni zoonii irra jiru hundillee haalli mijatee fi bakka tokkotti walitti dhufee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bara jijjiirraa 2020 irraa gara 21tti ce'ame akkasumas ammoo waraana kaadhimamtoota leenjii irra turanii guyyaa itti gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii kanneen sadanii ayyaaneffachuu sanarratti hundi iddoo tokkotti illee argamuu baate hangi walitti dhiyeenya irra jiru bakka tokkotti dhufee amajjii tokko waliin ayyaaneffatee walii kabajee dabreeraa. Haalli waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru suni firaafisi diinaafisi dhokataa miti iccitis miti kan mul'atu. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiirra jira. Bilisummaa saba Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fi dhiigaa fi lafee lubbuu gabbaraadha jira. Hojiinsaa kan mul'atu. Karoorri inni ati jette egaa karoorri waraana bilisummaa Oromoo qaamuma waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuu fi waraanni bilisummaa Oromoo dirqama ofii itti kenname fi karoora isaaf kenname hojiitti hiikuu isumatu beekaa. Kanaan ala garuu hamilee isaa akkasumas murannoo fi kutannoo isaa ejjennoo fi cichoomina waraana bilisummaa Oromoo fira caalaa diinniyyuu ka beeku. Suni hadiida jiru aduun qaqqaammatte ifatti mul'atu. Egaa kanarraa ka hafe waan biraa waan addaa akkasiin lollaa akkasitti hamilee akkasii qabnaa jennee of ibsuu wanni barbaachisu jira jedhee hin yaadu. Akkasii jirra gaa waraanni bilisummaa Oromoo sochii akkasiitti gaggeessuutti jira. Ayyee gaariidha gahaadha kuniyyuu. Mee amma immoo gara komii waraana bilisummaa Oromoo irratti deemu waan keessa jiru irratti deebina. Keessattuu ala kanatti waboon jaarmiyaa abaa'oo diigee waboon abaa'oof abboomamuu didee olola jedhutu deema keessaanii waboon erga jaarmiyaa abaa'oo diigee abaa'oo miti jaarmiyaa maal qabaree waboon yoo abaa'oo diigee mee isa kanarratti maal jedhu? Waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa diigee kan jedhu kanaaf haala ijoon deebisuu baatee uummatni Oromoo dubbatee irra wayya ture. Erga gaaffii gootee naaf kaasee garuu deebisuun qabaa. Deebii kanammoo isa xumuraa fi malaatee mixiliqsee deebisee bira darbuun barbaada. Wanni kana jedhee fi waan baanne hedduutu jira. Qabsoo Oromoo jecha itti saba Oromoo jecha itti dhaabichaa jecha wanni baatan hedduutu jira. Amma garuu burjaajiidha ta'ee sabni waan deebii argachuu qabu gaaffii amma akkasii ka'u kanaa fi waan qulqulleeffachuu qabu jira. Kana gadi baasee qulqulleessine murtii sabaaf kaafuun dirqama ta'e waan ta'eef burjaajiin akkasii ammoo yeroo ati humna taatu. Yeroo waa hundaa injifattu yeroo qaawwu kee duuduu ba'aan kee karaa firaasaa ta'u karaa diinaatti kenname sirraa salphatuu fi yeroo rakkoof turamu dhiiga hedduu horatta
ololli ta'urraan fi bobaa jalaatika. Kanaaf ololli akkasii ammoo uummata qulqulluu qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf wareegama qaqqaalii kafalaa ture fiichis kaffalu kanadha guddaa jetta waan ta'eef deebii qajeelaa argatuudha qaba achi booddee murtiin kan uummata Oromooti. Maaliifin kana kaasee jaarmiyaan kuni mee ilaaliyachi bara addi bilisummaa Oromoo addi bilisa baasaa Tigraay akkasumas kan warra Eertiraa akkasumas warri Sudaan kibbaallee warri Ogaadeeniyaa biyyoonni hedduun saboonni hedduun biyya isaaniif lolan yeroo lolarra turanii bara mootummaa ce'umsaa osoo hin seeniin 1991 dura Ogeessi addi bilisummaa Oromoo hedduun carraa biyya alaa jiraachuutu qaba ture. Olola miti kuni soba miti kuni waan keessa jiruuf waan beeknu waan hin dhokfanne. Maddi itti rakkoo kanaa ala bahee dubbatamuu qaba. Ajjeefamuuni yaalbaaroo tumsaa osoo itti ta'ee irra dibamee hin hafne ta'ee abaa'oo keessatti fottoqiinsi yeroorraa yerootti hin mudanne ture. Wanni akkasii seenaa ol keenya jechaa dhaloonni garuu dogoggora sanarraa akka hin baranne dhufaafamuun kun madaarratti madaa godaannisa irratti godaannisa dabale waan ta'eef yeroo akkanaa kana burjaajiin akkasii dhufuu seenaa ol keenyaan bira darbamuu qabu qullaa'uu qaba. Kanaaf hin kana kaase. Maal jechuuti yeroo sana hooggansi irraa hedduu biyya alaa qabaachuu waan ofiirraa fagaatee Awurooppaa Ameerikaa jiraachuu qaba ture. Hooggansi kun haala kanaan biyya alaa keessa sarraa qabaatee jiraatu waraana isaarraa fagoo rukuttaa onnee waraana bilisummaa Oromoo irraa fagoo jiru kun. Haala kana keessa naanna'ee waan hojjetaa ture irraa addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo isa jala jiru sabni Oromoo inni qabsaa'uu fi maaliif akka lolatu addunyaa kan isheen beektu baay'ee xiqqaatu fi carraa biyyoota alatti jiraatan kanatti carraa ofiisi yookaan waajjiroota adda addaa dhimma kana itti himatan Oromoon maaliif qawwee kaasuu jedhanitti himatan bira jiraatanii garuu inni isaanii osoo dhagahanii hogganoonni warra akka Eertiraa fi warra akka Tigraay kuni gammoojjii biyya isaanii keessa ta'aniitu waraana isaanii gubbaa onnee isaatti dhiyaatanii rakkoo isaa fi gammachuu isaa waliin qooddatanii biratti yeroo gabaabaatti rakkoo turuu murtii iddoo kennan ta'anii garuu fageenya akkasiirraa warra alaatti maaliif akka biyyi isaanii lolaa jechuudha maaliif akka qawwee kaasanii nama ajjeesan baay'ee agarkaa isaanii maaliif hubachiifatanii turan. Haalli walcaaluu laati. Inni kun balbala waajjira sanaa taa'ee ittiin malee warri kun waajjira sanarraa kiiloomeetira 1000 fagoo ta'anii rakkoo isaanii addunyaan beeku. Gaafa biyyatti galamuu dhufuu fi gara mootummaa ce'umsaatti seenamuu dhufu warri gammoojjii biyya isaa keessa taa'e waraana isaa waliin meeshaa gurguddaa hidhatee biyyatti seene. Meeshaa gurguddaa hidhatee biyyatti seene waraana isaa waliin miila qullaa seene. Warri keenya waraanni isaa qawwee har'a nuti baanu qawwee akkuma har'aa nuti baanu baata gaafati qawwee ofitti hirkannoo sabni Oromoo anuu bara kana gammachiinsi guddaan hin jirre Oromoon akka Oromootti ofii waamne keessatti qawwee maatiin xiqqoo wal qubannaa dhoksaa itti gola keessatti gola biraa ijaarratee wal ijaareeni qawwee bitamteefi dhiigaan kan hiikkateeni sanaan biyya ta'e. Haala akkasiitiin hoogganni fi miseensi waraanaa quba waliin qabne mootummaa ce'umsaatti seenan. Haala hedduu fi nama suukanneessaa ta'een immoo hooggansi isaa guddaan irraa wareegameera. Hooggansi hafee hooggana baqataa fi hooggana rukuttaa onnee waraana isaa hin seenne ture. Inni kun dhaqee yeroo darbutti tokko warri kun Eertiraan biyya argatte beektaa. Tigraay beekta Itoophiyaa bulchuuti argatte beektaa. Addi bilisummaa Oromoo sabni isaa maaliif akka lolullee addunyaan hin beeknee fi akkasumas sabni guddaan hamma sana ga'u Itoophiyaan biyya fayyaa ishii guutuun ishii Oromoo illee ta'e kun eebba biyya addunyaa kanaallee argatte
humna waraanni sun qabullee ittiin fayyadamnu hoogganni isaa waraana sanillee akkuma hiikkattii gateeffate. Haala akkasiitu ture. Haalli akkasii sun deebi'ee waggaa 20 hedduu gaafate. Waggaa 20 hedduu gaafate keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo ijaare. Waraanni bilisummaa Oromoo wareegama qaqqaalii gammoojjii Oromiyaa fi biyyoota ollaa adda addaa keessatti kafale malee Oromiyaa kun kan baasuuf ta'uunsa irra hin turre hoogganni isaa amma boolii hin turre Oromoo waraanni suni jiraatee humna ta'e akka cabsee diinagdee Oromiyaa kun hin baasne ittiin hojjette. Tapi immoo lafarraa qabamee Oromoon akka fala biraa hin kaawwannetti hin falleessi. Gidduu sanatti waraana jalaa taasifamee taa'amaa ture jechuudha. Haqa jirtu dubbatamee diniini Oromoo kanatti kaachuu qaba. Abbaa baasutti ilaallachuu qaba. Kanaaf malaatutti dirqama kannatti ta'e. Haala akkasii kana keessattidha. Adeemsa yeroo dheeraa booddee warri ayyaanyaallessummaa tokko hin qabnee fi lubbuu ofii hin mararfanne Oromoo fi lafee kenne dhiiga kenne lubbuu kenne dhaloota inni biqilchetu ture dhaloota inni dhalchetu ture dhaloonni kumne suni dhaloonni qeerroo fi qarree warri kun itti wareegame carraa deebitee adda bilisummaa Oromoo akka hafuura wayiitti Oromiyaa keessatti mul'atu qalee jechuudha. Wareegamna Oromoon kun malee adda bilisummaa Oromootti eegalee. Haalli kun dhagee mootummaa Tigraay irraa ibsuutti deeme. Bifa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo ani dirree lixaa yeroo dhufetti akka waraana ijaaruuf nan gadhiisne anaan. Kanaafuu namni xiqqoo fi mana barnootaa dhagee akka yaadduutti ilaalama hooggansa ABO biratti. Akka yaadduutti ilaalamuu irraa kan ka'e naannoo hedduu irratti wareegama hedduu kaffalu sadarkaa dirreetti illee to'atamuu irratti kun ibsitii miti waan tokkotaaf miti ifa dhiida jiru. Wanni to'annaa kanatti immoo Oromoo hanga yoomiitti sababa adda bilisummaa Oromoo fakkii adda bilisummaa Oromoo sababa Oromoo fadhuudha qaba malee kan jedhu kanarratti waldhabdeetu ture jechuudha. Waldhabdeen akkasii osuma taa'uuti har'aan 2008 gara diiguunsa kabaal galchumaa fidaniitti geessu dalagan. Achirraanis mana taasisuu dhufee jechuudha. Achiin duubammoo bahee kana booddee akkan gara biyya ollaatti yookaan gara biyya biraatti baqattummaa gaafatu naan geeffamaa ture. Aldanaa turan. Yeroo nama geessani gara dirree lixaa kan deemne. Kanaafuu hin danda'u iddoo barbaade haadha kootiin bahee jechuudha. Ani garuu onnee kiyya keessatti wanni ani beekuuf wanni ani kutaammattee qabsoo bilisummaa Oromoo irra eeggate biyya alaa bahee jireenya konfattuu hin barbaadu suni kakuu kiyya kakuu sanaan immoo Oromoo ni wareegama ani wareegamu immoo Oromoo waan na beekeeni waan qabsaa hadduu koo hubatee osoo hin taane toluman du'aafi maaliif saba hin beekne wallaalummaan har'aa barachuu qabuurraa fi mataa isaa irratti oduu ijaarratti gaaffii mirgaa gaafachuu qaxaa siyaasaa sana keessaa dadhabachuu qaba hin dandeenyeeti kan qabsaa'an malee saba of beeku saba barate saba mirga ofii gaafatu saba dirqamaan mirga isaa beeku saba waan isa nyaatu isa baasu beeku sanaaf isa qabsoo gaggeessan kanaaf Oromoo tolma duudha kanan jedhu haala akkasiin dirree lixaa dhufuu keessatti ji'a 3 fi itti digdamii tokko Sudaaniin qaxxaamuree deemee dirree lixaa seene gaafa seene akka duwwaan seene gaafa seene erga jaalu laggataa wajii wareegamee maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaatti namni tokko hin turre. Haala kanaan dirree seene dirree duwwaa sana taakuu fi osoo badanni tokkollee ittiin bahiin qawwee manfaan kan akkatti dhalametu jira. Kanas seenaaf hin har'an dubbatamu. Kan dubbatamu qabu wanna nama guddaa jechu malee akkaataatti qabuutu argame miti. Akkasiin jalqabe. Haala kanaan lolli ifalle dhiiga fincaan booyyuu akka inni gaaffii nurraa gaafate fincaan booyyuu tolchumee bifa kanaan karaa nagaa gallaa salate. Osoo mootummaa dhukaasan dhaabii dhukaasa dhaabaa nuun jennaan abidan jaarmiyaa dhiibuu kan jedhu kana ilaalu gaari. Ajaa'ibaan lafa qabattee jirtu humna taatee jirtu irratti illee dhukaasa dhaabisee jirtu itti fudhachuu caalaa ajaja fudhachuu hin jiru addunyaa kanatti.
Adi sana kudani tuka kami kana kita mootummaan lafa irraa nutti lola itti fufuutu ture. Adi jawaan itti kana qabamnee ta'aa ture. Haala akkasii keessatti immoo inni itti aanu biyyatti galii irraa fuudhufi. Biyyatti galamuun dura waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo fixachuutti qamaddiidha. Mootummaan kuni gaaffii kachiisuu kaleessaatii Ani kun addi bilisummaa Oromoo fi mootummaa tokkicha kanaan kan hiikkate dhaabbata kaleessaa kana. Mootummaan tokko dhaaba tokko dhalamee kachiisuun baay'eeffama. Sirri kun immoo amanamuu hin danda'an. Oromoon bara hedduu cimeenyameera amantaa namarra kaa'achuu fi kan jedhuuni waraanni bilisummaa booddee rakkoo ta'a. Isa qabsaa'onni kennu kuni qabsoo Oromoo boofa hedduu leekkee harkisan hiikitti gadhiisan liqii jettan sana ta'a jedhee ajaja yeroo sanaatti hiifi. Eeguu dhalli maastee fudhanne yeroo qabnu warri Eertiraa rakkoo Itoophiyaa waliin jirtu fudhatanii waan ta'eef biyya keenya keessan taa'inaan jedhanii jedhan. Kaan ammoo gaaffii kanaan dura kaasaa ture ati beeksa jaalanne. Eertiraa baqanii itti baqanii kannaan biyya itti baqanii dhamame qabsoo Oromoo hiriyyummaa irratti hundaa'e Oromoo bilisa bahee biyya isaa qabatu akka isaanii keenya keenya jaaroleen keenya kana beekuu hin dandeenye yookaan immoo itti baqatan waan dhabanii fi bakkuma baqatan waan ta'eef akkasitti deemnee taa'aa ture kanatu dhalatee gaaffii makaleessa kaasaa ture dhalatee kanaaf warri kun eddaratootaanii dibatanii dura hin barbaadanii kanaaf dindidanii haayaa maal wayyabe gara alaatti ba'aatii rakkoo keenya kana bakka namni sadaffaan yookaan qaamni sadaffaan jiru akkuma jettan sanatti xumuramee akka lammataa hin taanetti gaaffii Oromoo deebii argachuu qaba. Haga gaaffii Oromoo deebii argannetti immoo amma akkuma kaleessa xiyyaaraan guuramtanii galuu jecha Oromoo ijoollee isaa akkuma kitanii qabsoo kana keessatti fixuun dirqama hin turre sirrii hin turre jennaan inni damee biyyatti galameeru. Gaaffiin waraana bilisummaa Oromoo deebii arganne biyyatti galame. Biyyatti galamuu qofaa miti. Jaarsummaa ani kanaan dura kanan beeku gaafa qeerroo fi qarree Oromoo fi jirtu gaaffii ergaa gaafatti warra akka abbaa duulaa gammadaa faatu namatti dhufee nama tokkodha. Malee hooggansi abaa'oo kan umurii isaa guutuu qabsoo keessatti dabarsee waliin dhaabbatee gaaffii sabaa deebisuu fi jaarsummaa itti dhufee asii achi waliin jaarsummaa deemu nutti jaarsummaa ergan ture. Gaaffii isaan nutti dhiyaate hiikkadhaa kan dhufu mootummaa irraa osoo hin taane qaama keenya irraa nutti dhufe. Wanni akkasii hiikkadhaan kun immoo qabsaa'ota kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kaampii waraanaa keessatti hiikkatanii koleeraa fi garaa kaasaaf fide 30,040 ta'uu kana deebii argannaa biyyeessaa hedduu abbaan biyyeessaa hedduun ala ilaalaa hafe kanatti hin keenyu jechuun achirraa dhalate. Haala kanaan jaarmiyaan sun har'aa jalatti buluu didan jaarmiyaa diigan jedhan kun waraanni bilisummaa Oromoo doonii bitaa jiru ni qopheeffamamu bifamsaniif haftu ka doonii kibbaa jiru ni galaa kan inni galuu fi sababni isaa immoo bayyata irraa hundaa akka keessa of danda'e hin lolatu gaafa bayyanii irraatitti akka kennataa kan jedhameetti hogganoonni keenya warri har'a isaanii namni ololu jalatti buluu diddan jedhan kuni hundi ololani yeroo barbaachise waraabbii sagalee fi barruu wajjijjiiraa turre jira teknooloojii galannaa ta'u amma wanni wal sabanii dura darbanii hin jiru mala eeba'uu qaba waan ta'eef Oromoon kalachuu qaba waan ta'eef yeroo ni barbaachisa ta'e an ololanitti. Ololuu ta'ee kanaan dura ololaaf barbaadu hojii nama isa malee ololanitti. Wanni kun ni barbaada mataan Oromoo ni kennaa jechuudha gara kana. Haala akkasiin waraana doonii kibbaa jiru irraa baduu ta'e jennaan inni hin galan dandamatu kophaa akkanii kophaa mololuun dandeessanii harka lammaafaa tokkotti bira qabanii jedhanii hogganoonni keenya baay'ee fokkiftu Oromoon itti kana dhanbeeka. Haala itti kana himuun hin ulfaata. Har'a garuu isaantu himuun dirqama. Sabni haa falatu sabni murtiyaa kenna. Haala akkasiitiin qawwee hiikkachuu gaafa didamu duula hamaatu nutti baname. Duuni suni lula guyyaa shanii osoo addaa hin citiin lollee irra aanee. Duulli suni akkasittiin injifachuu dadhabamu dubbii biraa haasa'utti ammas dubbii karaa nagaa deemu Oromoon saba nagaa jaallatu achirraan nu seenani gaafa lolaa Oromoo eenyuyyuu injifatu gaafa nagaa garuu Oromoo yoo injifatee deemu. Haala akkasiin
waan koree abbootii gadaa koree xixiqqaa jaarolii biyyaa fi abbootii amantaa jedhamu tokko dhufee inni suni murtii gadhee hogganoonni keenya kennan waraana kana dabarsine uummatatti ilaanii abbootii amantaa fi jaarolii biyyaa abbootii gadaatti ilaanii jedhan heerri isaati addi bilisummaa Oromoo adda qawwee lolee Oromoo bilisa baasa jedhee seera qabu. Kun cabeetu namni waraqaa hayyuu duree irratti mallatteesse waraana galchaa jedhu hayyama kanatti akka waraanaatti illee nuti wal qabannee nuti akka fudhanne kallattii jaarmiyaan quunnamame qabiinsa kanatti mudanne haala kanatu ni mudate. Osoo sanan ta'in dura immoo waraana kana shororkeessuu fi uummata Oromoo garamisaa jiru. Ilmaan isaa kana haadhi inni deebisee gadameessatti ulfaatatti uffatte kana xiyyaaraan jimaata sanbata duraa fi dilbata guyyaa sadii walitti aansanii reebanii jechuudha. Haadhaanidha jaarmiyaan sun bittinnaa'utti deebi. Kana hundaa qabachaa ture hogganoota keessa. Jaarmiyaa har'aniiti diignee jalatti buluu dinne jedhameetiniin irratti oololamu. Oololu immoo warruma kana. Yaanni kiyyuugaa ofii taatu daldalattuu dadhabe yeroo silaa saduu kananii fi fedhii Oromoof ka dhaabbatan ta'e maaltu lamaaf sadiitti bahuu fite. Fedhii dhuunfaa ofii tikfattuuti. Fedhii jireenya ofii jijjiirrachuuti. Fedhii umurii ofii qabsoo keessatti gubatee san anifiitti hojiin qabu Oromoo irratti maxxanee nyaata jiraatan qabuutti jechuuti. Fedhii ani ture jennaani mardiin jecha harree sanaafi jechuudha. Fedhii akkasiiti. Kanaaf jaarmichi rakkoo qaba. Jaarmichi ofii taatu lama sadiitti cabee jira. Jaarmichi hoogganni isaa hedduun mana hidhaa jira. Jaarmichi ofiitu qophanii buuhin jedhu. Jaarmiyaa akkasii jalatti akkamiin bulla. Isa kana qofaaf boodi. Jaarmichi karaa nagaan deema gaafa jedhee boordii filannootti. Inni kaleessa Oromooni qawween bilisa baati jedhu suni jijjiirame jechuudha. Boordii filannootti qawweetiin miti kan galmooftu. Waraqaa dhoksaa yookaan baala boksiitu bilisa dabaasa jetteetu seera kaleessa qawwee bilisan jijjiirata. Kanaaf seerri jijjiiramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo seera kaleessaatiin buluu jira. Akkamitti waraanummaa Oromoo jaarmiyaa dhiigee ka jedhu akkasitti deebii argachuu qaba. Oromoo amma isa kana dhaga'ee murtii kennachuu qaba. Warra waraqaatiin bilisa baasne jedhe jalatti nuti immoo qawween bilisa baasa qawwee hiikkachuu hin taatu jenne wanni jenne sun immoo dhugaataa fi har'a Oromoo qawween cabuu jiru kana akkamitti jaarmiyaa dhiigee abaa'oo jalatti buluu fidanii jedhama. Nuti abaa'oo woboo adda bilisummaa Oromoo isa kaleessa har'as immoo seera kaleessaa qabatee socho'uuti. Hin jijjiirre sana. Jaarmicha dhufaatii biraatti toojineetu dhuunfannee waraanni bilisummaa Oromoo siyaasnadhee dippiloomaasii miidiyaa waraana hundumaa to'atee hooggansa tolfateetu abaa'oo oolchee jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo silaa ilmaan keenya adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu tokkoon jennee tikeenyaatiin barsiisuu turre akka inni makaatiin jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Oromoon kana dabaluu qaba. Warri jalqina siyaasaa akkasiitiin har'a adeemsiruu fi gama gabaa akka isaanii bitaa jiru suni nuti isaa akkasumatti du'aa jechuudha. Qawwee fi kan gomaa gochuu hin danda'u. Qawwee kan qabu waraana bilisummaa Oromoo. Kun immoo qawwee irra jirti. Sun immoo Afrikaa keessatti aadaa taati. Kanaaf qawwee hin gaggeessu. Qawwee haga qabnutti immoo humna sanas ni qaba. Ittiin ni dandeenya. Yeroo ummataatu immoo akkuma simatitti diina miti ololli fira biraatitti hammaata. Kanaaf bilisummaa Oromoo jaarmiyaa dhiiga ifiche malee jaarmiyaa dhiigaa hin dhiigne. Galatooma Oromoo teenya qabsaawaa haalaan akka qabsooynu kunoo waraanni harkine kana qabsooynee jabaannee dirqama lammummaa tokko keenyarra kan jiru kana gaggeessuun nurratti haa jiraattuun isiniin jaa tokko keessan mataa keessaniif irra murteessaati
Irgalmee isaa maqaa keessan tokkoon keessan kaduu jiru nama yuufu ilmaan isaati obboleessa isaati namooti irrattuu nama mataa keenyaa irratti duuti dhuftee jirti hulaa dadhooytee jirti dhiiga keenya lammii teenya namni du'u jiru bilisummaan teenya dhuftee kaa itti martifadhaa itti qabsaawaa hanga dandeessanitti kaa lafarraa nu kaan biyya keessaa nuti irra fujjira dirqama ifirra kaayati dirqama isinirra jiru namu gaggeessaa akkanaan isinin jaalatooma. Bahadiha kabakiba isiyamti biti abba ya ilmanko nadakaba sablinara olnakaba sablinara Osootiin qabu beektota hayyooti osootiin qabu loltoota jeenooti osootiin qabu gamnoota arjooti akkaminna laafta roorroo alagaatti akkaminna laafta roorroo alagaatti baadiyyaa karaa kibbaa isiyyaatti ilmaan koositanii du'aas na tuutaati haga yoomii nobsaa roorroo akkanaati dhabamarraa hafuuf dirmadda ilmaan kooti dhabamarraa hafuuf dirmadda ilmaan kooti bahaadhiyaa kaabaa kibbaa isiyyaamti biti abbaa yaa ilmaan koo na dhaqqabaa bakka jirtanii dirmadda amma yeroo murtii bahaadhiyaa kaabaa kibbaa isiyyaamti biti abbaa yaa ilmaan koo na dhaqqabaa sablinarraa onna qabaa sablinarraa onna qabaa lallabachaa jirti qeeroon bakka jirtu teenyee alaana furmaata hin taatu namuu waan danda'uun kee haa dirmatu tuwwaan eenyummaatii dirqama namuutu tuwwaan eenyummaatii dirqama namuutu bahaadhiyaa kaabaa kibbaa isiyyaamti biti abbaa yaa ilmaan koo na dhaqqabaa Waydeerate mayru malee barbi gobeessi lagaandalu mootummaa sodaa malee lammii dirrannoo malee Oromoo gaafa sumaa lafaan bobbeen galu Oromiyaa roobee mucucaatteen kufini lolli guyyaa deengattaa wayarramaan dhufini arra malee deebitee dhiiga diimaan tufini dhiini diimaan wayyuma tabiraatuun dhufini
Kunduun gaara keenya gaara horiitii fannu kadardaroon Oromoo boonaa filaa kaayyatu ka'aabaa'oon gaggaafatu biyya isaa guutuun dhabu yaaboo namni aabaa'oon dhaadatu. Halkan roobaa dukkanaa meeji'a baafadhu malee malli jabaan na qabe Oromoo lammiitiyyaa ani sin gaafadhu malee. Waytuu lagurrannee yaana meegoo beelle karaaneessa heddummaannee qabsoo yaana gugurraa ilmaan hayyaa manni baagadaa'eessa. Akkanaan jechuu deema Oromoo lammiitiyyaa malli jabaan nu qabee waan inaan jettuun eegaa. Mekae bokki suuree ajoollee mekae bokki suuree narraan fokki suuree mekae baroo duree narraan baaree duree kallayyoo bankoo dhalchuu seentii harmeen kodeessu geerar naan jedhu geerarii malla gorsu nayyuu gaaraan hin obsu. Enyutaan bae badanga esumman ko kerransanga lammin ko lencha korma enya bashin na morma hati so serino attu dallani no ilma bansa durgota kerra bansa durgota lakidi sinino ajechani sannabu yomu ilmi dalatu allati tu dubbatanga yo ajese fonyata yo duwe fisanyata olma gotam bekani olma kerrom bekani dua faya jirata guyyaa rabbiin beekanii mirga baalastulata ya qeerroo ya gombisa ya qeerroo ya kuffisa sitaan godina cabsee biyya bilisa baasa dungooroo miyaa ibsa Gonoro module ya jollo gonoro module o sena biya hambise kerro ginchi ko wama kerro ambo ko wama kerro jaldu ko wama kerro shukuten wama kerro gindo ko wama kerro salale wama kam wamen kamannisa kerro waliso wama kerro walaga wama Kello jimma ko wama, kerro bole ko wama, kerro borana wama, kerro hararge wama, kerro arsi ko wama, isa kam wametin mo, isa kam anisa, kerro kamise wama, kerro kamise wama, mafansena guddadisa, wabobo sona wama, wabobo sona wama. Hatumti gota desi, otuma yona gesi, wambara safamesa, ammajiru dagesi, kayongo tota kenyanga, akashingal magesi. Nanna nyaata garako sobeenoof jajjabeessa nanna beera lammiko goota hedduusa kan du'eef lafa keessa rirmi nyaati lafeessa kan jiruuf irra keessa milkaa'uuf qabsoonsa galatooma. Yoto kumara
sareen tumamama eenyore oromoon minatti agarsiisa kan kutan waman oromoo kiunisa guyyaa jalqabaa wal garre yoom maqaa kutaatii wal barre oollee bullee maqaa adda addaa moggaafachuu eegallee summii badaa moggaafachuu eegallee summii badaa eenyore oromoon minatti agarsiisa kan kutan waman oromoo kiunisa kutaa bakka bu'ee eenyuu hin dhufne gootowwan dabranis kutaadhaaf hin kufne gaafii saba oromoo kutaan hin deebisu naannummaaf amantii ka'oof waa lakkisu naannummaaf amantii ka'oof waa lakkisu gaaf guyyaa jalqabaa wal garre yoom maqaa kutaatii wal barre oollee bullee maqaa adda addaa moggaafachuu eegallee summii badaa moggaafachuu eegallee summii badaa Nanti ada
Oromo TV